Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota ilmaan Oromoo nagaan tiyya bakka jirtanitti isin haa geessu. Har'as barnoota gaafilee isin na gaafatan irraa gaafii takka qabadhee namoonni baay'een gaafii na gaafatan takka qabadhee dhiyaadheetii jira. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u garuu dursa namoonni YouTube chaanaalii tiyya hin beekin jechuudha. Gaafilee kan keessan hedduu gaafilee na gaafatan asirraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Sanyii mootii jechuudhaan barreessaati YouTube keessan irratti as bakka sanyii mootii hogguu isiniif dhufe jechuudha. Profaayilii tiyya irratti bakka diimtuu kana subscribe bakka jettu kana tuqadhaa. San booda erga tuqattanii asirratti mallattoo gara fuulduraatiin mallattoo bilbila ka fakkaatu jechuudha. Asirratti ishii kana itti tuqaa. San booda akka alarmiin yookiin sagaleen notificationin akka isiniif dhufuuf jechuudha yeroo asirratti viidiyoo post goone. Gaafileen keessan hedduun asirra waan jiruufi har'a gaafilee namoota hedduu na gaafatan keessaa gaafileen an qabadhee dhiyaadhee akkamittiin Facebook keenya yogguu lakkoofsaan bananne yookiin emailii tokko yoo bananne emailii takkatti jijjiiruu feene lakkoofsaan bananne gara emailiitti jijjiiruudha yoo feene akkamittiin emailii keenya lakkoofsa keenya emailii ijaarrannetti jijjiiruu dandeenya isa jedhu ilaalla jechuudha. Hundumaafuu hedduun namoota lakkoofsa Facebook kana lakkoofsaan banatu ogguu lakkoofsaan baname Facebook nin turu umurii dheeraa isinii wajjin taa'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif Facebook lakkoofsi biyya takka qofa keessatti ka dalaguudha. Ammoo lakkoofsi gosa garaagaraa unkuruma garaagaraatiin cufamuu qaba hin badaa wanta garaagaraatiif hundumaafuu emailiidhaan yoo baname Facebook ni bareeda jechuudha. Egaa gara barnootaatti yoo dabarre Facebook keenya seennee bakka setting account jedhu ni ilaalna jechuudha. Networking tiyya baay'ee dadhabaadha garuu akka obsaanaa wajjin turtanu abdiidhaan qaba. Account setting bakka jettu ni ilaalna. Sana dura otoo account settingin dhaqin jechuudha. Emailii keenya erga ijaarrannee kaane emailii keenya mobaayila keenya irratti erga hojjechiisnee kaane bakka Gmail jedhu kana seennee jechuudha. Emailichi asirratti hojjechuu ni barra jechuudha ni hubanna jechuudha. Emailichi bakka sanyii mootii jedhu kana irratti emailiin an fedhu sun kan irratti jiraachuu kan irratti jijjiiruu barbaade sun bakka kana jiraachuu qaba. Maaliif koodii waan asirratti nu erguufuyyuu bakka kana jiraachuu qaba emailichi. San booda Facebook keenya seenna jechuudha. Yoo inni asin dhufin ta'e immoo yoo inni bakka kanan dhufin ta'e jechuudha. Yoo inni bakka kanan dhufin ta'e emailii lama yoo qabaattan jechuudha. As bakka qasxii gama gamanaa kanaan jirtu dhooytaniitii emailii keessan isa feetan kana as jalatti ni argattu bakka kana jalatti ni argattu. San booda emailii isa barbaadan irratti rukuttattu jechuudha. Qasxii ishii kana rukunne emailii isa barbaadnu san as jalatti ni arganna. San booda irratti rukunna jechuudha. Erga emailichi asirratti nu dalagee Facebook keenya seennaa jechuudha. Maaliif asirratti dura irraa qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Maaliif koodii waan nu erguuf koodii bakka inni itti ergu sun mijaawaa ta'uu qaba jechuudha. San booda setting account yookiin account setting bakka jedhu kana ni seenna jechuudha. Jalqaba irratti kan nu dhufu general bakka jedhu ni seenna jechuudha. Xiqqoo networking tiyya dadhabaadha har'aan tana. VPN dhaan walirratti connect godheeti kan fayyadamu. Asirratti information Facebook keenya guutumaa asirratti arganna maqaa jijjiiruudhaa fi emailii biraa jijjiiruudhaa fi akkasuma lakkoofsa keenya faan akka namni agarre gochuudhaa fi isin seentanii ilaaluu dandeessanii asirratti lakkoofsa keenya wal qabsiisuudhaafis bakka phone jedhu kana seennee jechuudha. Lakkoofsa keenyaa fi emailii keenya wal qabsiifna jechuudha. An garuu wanti isin agarsiisuu barbaade akkaataa emailii keessan change gootan yookiin jijjiirtanu jechuudha. San isin agarsiisuuf email bakka jedhu sa email address bakka jedhu irra ni seenna jechuudha. Email addressiin haala kanaan nuuf banama. Asirratti mallattoo qulfii kun ni jirti. Qulfii kanarraa fakkeenyaa fi as yoo qulfii kana tuqne emailichi akka namni biroo arguu fi akka waa'ee kanaa isin barsiiseetiin ture amma durallee friendii irra yookiin friendiin qofti akka arguu fi public irra yookiin immoo addunyaan hundinuu akka emailii keenya arguu fi only mirra yookiin immoo only mirra namni takka illee nu malee arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu isiniif only mirra yoo keessan isiniif filatamaadha jechuudha. Namoonni biraa akka emailii keessan hin argineef. San booda asirratti waa lamatu jira. Add email address tu jira. Emailii kan keessan add gochuudhaaf add phone number tu jira. Namoonni lakkoofsa keessanii waliin qabsiisin emailuma utuu qabdanu yoo fakkeenyaaf emailiin keessan hin jirre lakkoofsa keessan irraan akka seentanu fi asirratti phone number kana wajjin seentanii phone numberidhaan wal qabsiisuu ni danda'ama jechuudha. An garuu kan isin agarsiisu karaan tiyya karaa
add email address bakka jettu irratti rukuttu jechuudha. Maaliif isiniif bakka kanatti lakkoofsati isinii dhufa. Anaaf bakka accountiin tiyya emailiin addressiin tiyya isiniif lakkoofsa ta'uu mala. Fakkeenyaaf namoonni lakkoofsaan banatan lakkoofsa ta'a, namoonni immoo namoonni emailiin banatan emailii ta'a jechuudha. Maaliifuu hundumaafuu lakkoofsas ta'e emailii ta'e isin jijjiiruu waan barbaadaniif bakka add email address jedhu irratti ni rukunna jechuudha. Hogguru kun haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Email addressii isatti galchuu barbaanne mataa gubbaatti ni galchina. San booda gara gadiitti immoo paaspoortii ka Facebook isa kanaa jechuudha. Ka Facebook isa duraanii jechuudha ni galchina jechuudha. Asirratti email addressii isa itti galchuu barbaanne sana isa itti jijjiiruu barbaanne sana isa qopheeffannee qabnu jechuudha. Isatti galchina jechuudha as bakka kanatti. Emailii keenya asitti galchine asittis paaspoortii keenya ni galchina jechuudha. Egaa paaspoortii fi emailii keenya gama gadiitti ni galchina. Wanni beekuu qabdan paaspoortii kan emaila isa kanaati miti, paaspoortii kan Facebook isa fayyadamaaru kanaati galchina jechuudha. As mataa gubbaatti immoo emailii keenya galchina jechuudha. San booda bakka add email address bakka jettu kana ni rukunna jechuudha. Hogguru kunne aadii nu godha. Amma fudhatee jira haala kanaani. Asirratti remove-tu jira. Amma Facebook ni akkuma agartan ergee jira laal. Bakka maaliif emailichi waan dalagaa jiruu fi mataa gubbaatti Facebook ni yoo asii gad harkisne jechuudha. Email sanyii mootii irratti email sanyii mootii jedhu irratti akka koodiin naa dhufee jira jechuudha. Koodiin asirratti itti galchu jechuudha. Amma fakkeenyaaf conform email address bakka jettu kana rukute conform naaf hin godhu koodii itti naqinaan jedha jechuudha. Amma conform gochuudhaaf hogguu deemu asirratti koodii galcha jedha jechuudha. Koodii kana eessa argachuu danda'a? Bakka emailii asirratti naaf erganii jiran koodii kana bakka asiin isin agarsiisu dhiifama. As Gmail kana keessatti koodii kana naaf erganii jiran jechuudha. Gmail duraan isin agarsiise asirratti jechuudha. Koodii kana hogguu seenne argacha. Asirratti Facebook ni koodii ergee jira jechuudha. Koodii ergee jira. Koodii inni itti erge kun ni agartan asirratti koodiin 2816 jechuudha. Koodiin 28 walumaa galatti gadi qabneetuma koppii goona. Maaliif koppii goona jechuudha. Achitti seennee waan argannuuf bakka kana dhaqneetiyye gadi qabnee bakka kanas as bakka search kana gadi qabnee dhiifama asitti pastiin hin eeyyamamu. Silaa otuu gadi qabnee pastiin nu dhufa. Pastiin bakka kanatti waan hin eeyyamamneefu jechuudha. In fidanu paste waan isaan hin finneefu asuma seennee irraa fudhanna. Meeqasaa sammuun tiyya kun baay'ee waan 28 156 28 156 28 156 san booda conforming goona jechuudha. Conform yogguu goone emailiin duraanii gara emailiitti jijjiirama jechuudha. Ammaan tan emailii isa kanatti jijjiirama jechuudha. Ammaan tana eeyyama kennineefii jirra. Koodii isaan achirratti nu ergan waan finne asitti galchineef iyyuu yoo lakkoofsa keenyas ta'e gara lakkoofsa keenyas ta'e emailii kanatti jijjiirama jechuudha. Amma booda gama Facebook keenyaa seenuudhaaf emailii isaa ammatti jijjiirre kana fayyadamneetii Facebook keenya seenuu dandeenya jechuudha. Amma jijjiiramee jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti jijjiiramee jira asitti jechuudha. Jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan emailii keenya gara lakkoofsa yoo sila bananne ta'e jechuudha. Gara emailiitti bifa kanaan jijjiiruu ni dandeenya. Haala kanatti jijjiirtanii akka irraa fayyadamtan isiniin jedha. Maaliif emailii keessan yeroo baay'ee waan lakkoofsi bakka garagaraatti waan cufamuu fi asirratti bakka emailichi jechuudha friend irra jira. Friend akka argu irra jira jechuudha. Asiisa kana moorii kana rukunneetii all mirra goona jechuudha.
haala kanaan imeela keenya jijjiiruu ni dandeenya jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u ani sanyidha. Carraa kanaan namoonni YouTube keenya hin beekne subscribe gootanii wanta garaagaraa irraa barachuu hin dagatinaan jedha. Yeroo gaarii baay'ee nagaatti.